Ashamaa akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia kun qophii isin baay'ee jaalattan campus life marri campus life dhaan immoo barattoota qaxalee waan baay'een irraa baratamuu danda'u Hawaasa University kan kolleejii barsiisota barattoota namoota hedduu gara studio yoo multimediaatti affeeruudhaan muuxannoo isaanii waajjiraalee jireenyaa waan irraa baratamuu qabu waan itti boharamuu qabu waan baay'ee afgaafi ni taasifnaaf namoonni YouTube keenya faaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuun dagatina namoonni maatii keenya taatan immoo viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka ga'u like share gochuudhaan namoota hedduu bira akka nu geessan sin gaafanna wantoota hedduu akka irraa bartan akka itti bohaartan akka itti bashannantan homaa shakkiin qabu guyyaa har'aa kana barataa University Haramaayaa qabadhee isinii dhufeetan jira barataa kanarraa waan baay'ee irraa barraa waan baay'ee irraa odeeffannaa afgaafi miidhagoo waliin ni taasisna jenneetti abdii qabna marre namoonni YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuudhaan sagantaa keenya eegala. Yaada guddaa barataan cimsuun sirriitt hojjetaa hiriyoota walii. Gara studio keenya dhufuu keetiif guddaa galatoomi. Guddaa galatoomaa isinillee keessummaa kabajaa gootanii yoo multimedia asitti naaf gootanii guddaa galatoomaa. Tole mee walaa barru. Maqaan koo Gosaa Xaguun jedhama. Barataa Haramaa University waggaa lammaffaati. Barataa waggaa lammaffaati iddoon dhaloota keessa. Ani iddoo godina Shawaa Bahaa magaalaa Duukamirraa dhufe. Iddoon dhaladhee jechuudha magaalaa Duukamitti dhaladhee barumsa koos immoo achumatti barachaa ture jechuudha. Mee Gosaan ijoollummaa isaatti ijoollee akkamii ture? Mee nu yaadachiisa. Gosaan akkuma fuula kiyyaarraa argitudha. Yeroo daa'imummaa keessa akkanuma turedhan. Inni taphatan baay'ee ijoollee wajjin baay'ee kokkolfaa baay'ee taphata jedhanii akkanatti barti maatiin. Wanti adda na godhu beezee namni baay'een daa'imti baay'een yeroo daa'imummaa isaaniitti meeshaa caccabsuudhaan anti amala akkasiin qabu yeroo daa'imummaa keessatti amala nama guddaan qabaa akka jiran natti hima turan maatiin ijoollee. Amala gaarii kan qabudha meeshaan caccabsuudhaan. Amala gaarii ijoollee wajjin illee waliin loluu akkas jechuun akkasitti maazariin koo fi faazariin koo natti himanii jiran. Mucaa eebbifamaa. Waaqni eebbise. Egaa akkasnaan jedhanii akkasitti daa'imummaa kootti dabarsee. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mee barataa akkamii turte ati? Erga barumsa koo barumsaa jechuun umuriin barumsa kootii ga'ee achitti inni barumsaa galee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa jedhama. Amma maqaan isaa jijjiiramee Hacaaluu Hundeessaa sadarkaa tokkoffaa jedhamee waamama. Magaalaa Duukam keessatti achumatti barumsa koo tokko jedhee galee. Waan si ajaa'ibu jalqabeen barumsa jalqabaa irratti akkuma naqeen gaafa jalqabaa chookiidhaan ofirratti fuula koo irratti dibaa ture. Chookiidhaan akkasitti sana booda siisteriin kee yeroo sana wajjin turte mucaan kun bara dhufaa baratu jedhamtee barumsa duubatti hin deebi'ee jechuudha sadarkaa otoo hin baratin. Ishii biraan nafee sana booda waggaa isa lammaffaattiidha kan barumsa koo tokko jedhee galee achumarraan dhugaan sin jedha yeroo daa'imummaa keetti bakka waa tokko dubbisuun jaalladha waan ta'eef Abba Caadaa kan jedhamu kana fixeen lakkoofsa lakkaa'u faazarii koo wajjin taa'een waan tokko tokko dalagaa ture barumsa koo jecha jechuudha sana irratti daa'imummaa keemarraa inni yaada ture akkasiin ture sana booda kutaa lamatti sadarkaa afuraffaa boodaan barumsa koo tokko jedhee gara barumsaa addunyaa barumsaa kanatti galee jechuudha. Gara mana barumsaa gaafa dhattu chookii ofirratti barreessuu maaltu fide? Keessattuu bifti keessa magaalaa gurraachuma. Chookii ofirratti barreessite jechuun baay'ee sirraa mul'ata. Maaltu kanaan si ga'e? Anuun beeku ofirratti jechuun kalariin gosa gurraacha kanarraa mul'atu hin barre yeroo sana. Ani akkana anaaf tapha beektaa? Anaaf tapha akkuma caallisee ofirratti yeroo sana nan dibee jechuudha. Siisteriin kee yeroo baay'ee naallutti yeroo sana waan si ajaa'ibu kanaaf hangafateeti. Hangafa kiyyaadha ishiin naalluttee wanni jedha jechuudha. Anaa iyyuu na ajaa'ibu baay'ee gasee baay'ee na ajaa'ibu. Mee ijoollummaa keetti hawwiin kee ijoollummaa maal ture? Maal ta'uu barbaadda turte? Keessattuu barnoota kutaa tokko hanga afurii yeroo barannutti yeroo baay'ee Gosa maal ta'uu barbaadan jedha barsiisanii jedhaniitu harka baasanii fa'aa ni dubbatatu. Gosaan maal ta'uu barbaada ture yeroo sana? Gosaan yeroo sana dhugaan sin jedha ani nama yeroo sana yaa akka daa'imummaatti hawwiin keessan maal yoo jenne barsiisaa ta'uu barbaadan jedhanii sana booda garuu erganii gara barumsa irratti cimminaan jechuun sadarkaa amma fakkeenyaaf kutaa afurraa kaasee hanga 8 tokkoffaa ture. Mucaa wajjin baay'ee wal dorgomu tokko qabna turre. Mucichi sun akka carraa ta'e baay'ee wal dorgomnaa qabxiidhaan qabxii takka fi lamaaf yeroo wal morkii goonee yeroo wal kuffisne jira. Sababa sanarraan kan ka'e
wanni yaada kun jijjiiree gara barsiisummaarraa maaliif erga akkatti xiqqoo dandeettiin qaba jedhee tokkoffaa ba'uun kee nama baay'ee waan beeku natti fakkaate maaliif meedisinii galee maal kan jedhuun yaadaa ture. Dorgommiiwwan beektaa ta'e CRC kan jedhamu jira manni barumsaa garaagaraa walitti dhufanii magaalota garaagaraa walitti dhufanii achi dorgomsan keessaa ana tokkoffaa ta'een durgaa dorgee jedhamu sanarratti tokkoffaa ba'een mo'adhe hanga badhaasa baay'ee dhugaas yeroo baay'ee daftaran bitu barsoonni bitu manni barumsaa badhaasaa CRC irraa badhaasa adda addaan argadhee ture. Sababa sanaaf viizinii koo inni guddaan kan ture meedisinii galuu ture yaadni hanga kutaa barsiisummaarraa gara meedisinii doktora barumsi koo waan guddatti na fakkaate yeroo sanatti jechuun barsiisaa irraa ture gara immoo meedisiniitti yaada koo akkas jijjiiree jechuudha. Barsiisaa ta'uuf hawwaa turte xiqqoo ishee gaafa immoo hubannoo argachaa deemtu barnoota keessatti cimaa deemtu meedisinii yookiin immoo doktora ta'uuf hawwaa turte. Egaa amma immoo maalirra akka jirtu gara booda taasifna. Elementarii keessaa yookiin immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessaa osoo hin bahin keessattuu yeroo kutaa 7-8 wantootni mana barumsaa keessatti eegalaman yaadannoo ta'anii wantoonni dabarsine baay'eetu jiraatu. Isa keessaa tokko keessattuu hiriyoota keenya shamarranii waliin haalli ittiin haasofnu yeroo elementariitti xalayaadhaan fa'aa xalayaa olii barreessuun jira. Mee waan akkasii kana dabarsiteer taate yeroo barnoota keessa sadarkaa tokkoffaa. Gaaffii dhufaadha yaa ta'usiif hin deebiin. Icciitti nama suuf taatame yaadda. Yaaleen ture. Tinga kutaa jaarratti. Muceetiin takka baay'ee bareeddi yookaan sin jedha. Ani jaalalatti otoo hin taane baay'ee garuu fokas kan godhu barumsa irratti ture. Haa ta'u malee garuu wanti neecharii kun simuun isaanii fudhuma irratti akkuma carraa ta'e intarneetii kana nan jaaladhe. Xalayaa koo barreeffama koo barsoonni waan beekanii fi barreeffama sana jijjiiratan xalayaa kana barreesseef. Sana booda nan barreesseef jechuudha. Sana booda barreessee maaliin godhee daftara ishee keessan kaa'eef. Daftara ishee keessan kaa'eef sana booda intarneetiin baay'ee hardii dhabeeta. Barumsa irratti nama fookas gochuu nama kaayyuu qabdudha. Intarneetiin wanta akkanas nama barbaadu miti. Anumti illee kanuma laaleetti mana ishee jaaladhee waan se'ee jaa'u. Sana booda waraqaa sana keessa kaa'ee ishiin immoo ishee goote yeroo boqonnaa ishiin boqonnaa baasan daftara ishee keessa kaa'eera ishiin immoo yeroo deebituutti ishee goote ilaalte sana booda boochitti gara daaretteeraa geessite. Osoo dubbisne immoo dubbiste. Ilaaltee dubbistee biyaas namni ishiin beektaa wannidha kana ta'uu danda'a kan jettee yaaddeedha geessite daaretteera barbaadde sana booda akka carraa ta'e ispoortii baanee nuti yeroo sana ispoortii kan jedhamu jira ispoortii baaneeti yeroo deebinutti kootu naan jedhame karumatti. Kuntu mana naqee waan si'a jaa'u si'oon fadhuun eekiman naqee biroodha. Si barreessee naan jedhe lakki ani barreessinee jedheen mee barreeffama kee waraqaa naa kennee mee barreeffama kee ilaalu naan jedhe. Sana booda barreeffamicha nan barreesse ani immoo akka dhugaa rabbii yaadannoo godhee barreeffama koo jijjiireen barreesse yeroo jalqaba sana. Sana booda nan barreessee barreeffama wal fakkaatu. Sana booda akkamitti argattu isaan miti jedhamee nan ba'ee garummoo deebi'ee nama biraas qoratamnaan sumaan jedhamni anuma deebi'ee anuma tadaamee torbee lamaaf barumsa qorraa daawwame sababa sanaaf sana zaayyaa. Mudannoo ajaa'ibaadha. Garuu xalayaa yeroo isaan barraa'u maal jedhee teegal siyaa ga'uu nageenyi koo tulluu cee laga cee waan akkasii tulluu qaari'ee laga cee. Yeroo sana waan akkamitti of keessaa qaban. Waan si ajaa'ibu yeroo sana ani waan tokko riidiyoos nan dhaggeeffadha ture yeroo sana TV deemu waan tokko ilaala yeroo sana gaazexaan darbaa ture yaa'u tulluu qaari'ee maal jedha piroogiraamii fa'aa waan adda addaa jira isaan dhaggeeffadha ture laga kana cee tulluu kana naannee siyaa ga'u maal qamadii akka qamadii maal mudhiin kee akka maalii qamadii wanni jedhamaa maal jedhee barreessaa ture baay'ee jira keessattuu xalayaa kanarratti wanti baay'ee na dinqu achuma oolmaa kilaasuma tokko fa'aa barattu waliin ooltu ooluma baay'umallee walirraa fagoo miti siyaa ga'u nageenyi koo tulluu qaari'ee laga cee tabba ba'ee gadi bu'ee waan akkasii ni jiraatu. Egaa yuunivarsiitii Haramayaatti barattaati yeroo ammaa kana. Mee yuunivarsiitii Haramayaa osoo hin dhufin dura yuunivarsiitii Haramayaa mee yuunivarsiitii akkamii jettee yaadaa turte? Yuunivarsiitii Haramayaa dhugaan siin jedha jalqabumarraa maqaan hin jaalladhe waan si ajaa'ibu. Yuunivarsiitii biraa otoo hin waamin dura yuunivarsiitii Haramayaa yoo jedhamu baay'ee jaalladha. Akkasumatti yuunivarsiitii jiran keessaan baay'ee kan dhagaa ture Haramayaa ture beektaa. Akka carraa ta'een immoo erga kutaa 8 fixee gara kutaa 9 darbee akka carraan ta'e nama nan beeku yuunivarsiitii Haramayaatti digirii jalqabaa isaa achitti fixatee ture. Inni illee waa'ee isaa sanatti hima ture. Yeroo sana waan guddaa jira yuunivarsiitii yaa'u akkasumatti sana boodaan illee
yaada ture facarraatee immoo yuunivarsiitii Haramaayaa nageessoo carraaqe. Namni waan yaade yookiin garaatti hawwe imaajinashinii hojjete qalbiin isaa way baasee ni milkaa'aaf ni ta'a. Yeroo tokko tokko yaadni ati yaadde si milkoofnan kun tarkaanfii tokko fadha yaada jalqabaati. Ani immoo akkuma yaadetti naa milkaa'ee jechuudha. Tolemee osoo gara yuunivarsiitiin dhufiin dura barnoota keemee haala kamiin barachaa turte? Akkan odeeffadhetti gosaan yeroo baay'ee biizinasiiwwan adda addaa hojiiwwan adda addaa keessatti ni hirmaata. Even barnootuma haayiskuulii fa'aa yeroo baratu yookiin immoo elementarumaayyuu maatirraa isa adda baheetu hojii hojjechaa barachaa ture. Wanti jedhamu jira. Nice. Ani dhugaan sin jedha wanti yaada turellee gara fuulduraatti nama guddaa ta'udha. Ofii fi yaafatu hin taane nama biraatti firee jiraachuu waan hin barbaaduufidha. Yaw maatiin kun akkas na gorsaa na guddisaa ture waan ta'eef kaayyoo kitaabolee garaagaraa waan dubbisaa turee fi waan sun illee na ijaare jedhee yaada. Maaliin hubadhe beektaa? Dargaggummaa kanatti ergan barumsa jechuun waa tokko barachuudha. Waan tokko develop erga ta'e maaliif maatirraa adda baheen jiraannu kan jedhu ofii kee murteesse. Yaw jireenya akka ulfaatu nan beeka garuu nan murteesse yoon kophaa ba'ee yuunivarsiitii yoon galerree dirqama ba'uun kee waan nafa maatiin mee ammaan of madaala iddoo dhiyeenya kanatti jedhee nu madaalaa ture nan ba'ee sana booda otumaan kutaa 9ffaa 10ffaa baradhu hojiin hojjetaa ture. Hojii garaagaraa hojii waan tuffadhu hojii garaagaraan hojjetaa ture garuu maatii koo biras nan deema isaan immoo maadhaan akka na gargaaruu qaban maadhaan akka dhaabbachuudhaan gaalis waan tokko itti hima kun baay'ee na ijaare yeroo barumsaa hojjechaa turte yeroo wanta hojiiwwan hojjechaa turte keessatti kutaa 12 otoo biradhu keessattuu promotion irratti waan jedha marketing na seelsingii fi promotion baay'ee hojjetaa ture. Biyyoota garaagaraa deemuudhaan naannoo Oromiyaa keessa Amaaraa keessa deddeemuudhaan hojii garaagaraa hojjetaa promotion hojjetaa ture. Beeksisa garaagaraa baay'ee sagaleedhaan jechuudha. Sagaleedhaan beeksisaa ture gurgurtaa irra hojjetaa ture. Fakkeenyaaf keessa amma dhiyoo kanatti kan beekamaa ture Canal Plus kan jedhamu akkuma dhaabbanni kun dhaabbata Faransaayii gara Itoophiyaa akkuma galee nutu beeksisa jalqaba hojjete. Finfinnee keessatti Adaamaa keessatti hawaasatti baay'ee haala gaariin hojjetaa ture. Sana booda immoo haaluma hojii sanatti erga galee chaalenjii guddaa gochuudhaan kan Adaamaan ture yeroo Adaamaa turetti magaalaa Adaamaa Finfinnee fi hawaasa mootuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti baanee jiru iddoo jirutti sana booda gara Affaaritti fudhatamne ijoollee hojjechuu danda'an jedhamnee fudhatamne kun anaaf carraa guddaa ture bitta gara Affaar deemnee wanta hojjechuu akka danda'u dhageera jechuudha. Hojiiwwan promooshinii ni hojjetta jechuudha. Promooshinii hojjedha. Umura irratti yoo maltiimiidiyaa promoosii akka nu gootu abdiin qaba. Dirqamas. Mee wanti ulfaataan jechuun wantootni osoo yaaliin ulfaataa nutti fakkaatanii dhiisnu ni jira. Keessattuu chaalenjii ta'uu namoonni baay'een chaalenjii ta'uu hin barbaadan. Mee kanarratti ati keessattuu barataa haayiskuulii fi elementarii jechuun maatirratti hirkataniiti yeroo baay'ee kan baratan. Itti gaafatamummaa biraan barnoota fi barnoota qofa jedhaniiti kan yaadan namoonni baay'een. Ati garuu isa cabsitee even kaampaaniiwwan adda addaa wajjin haga hojjechuutti namoota sartifikeettii fa'aa osoo hin qabaatin yookiin immoo ogummaa qabdu dandeettii qabdu sani itti dhiibbattee hojii haga hojjechuu geessee jirta. Mee waan kanarratti mee wanti jettu dhaamsi qabdu maal jenni? Waan isa ajaa'ibu namni tokko dhugaa sin jedha chaalenjii jiraachuu waan guddinni gara fuuldura jedhamu guddinni jedhamu jiru jijjiiramni jedhamu sin jiru. Kanaaf chaalenjiin waan barbaade haa ta'u chaalenjiin waan lama qabatee dhufa yookiin si jabeessuu fi yookiin si laaffisuuf. I think immoo yeroo baay'ee namoota iddoo guddaa gahan namoota agartee laaltee hojii jiraate baakgiraawundii isaa tokkottee guddinni isaanii chaalenjii isaaniitti dhufeera. Chaalenjii si barsiisa si jabeessaa otoo waan guddaan tokko dhufe chaalenjii sarara jalqaba barattee waan ta'eef kasi fuuldura jiru sun guddaadha jettee yaada turte sun sukkumfisu. Jalqaba chaalenjiidhaan building taatee jirta jabaattee jirta miila lamaan dhaabbattee waan ta'eef chaalenjii keessattuu dargaggoonni chaalenjii hin sodaatina dhugaan sin jira chaalenjii sodaachuun akka nama of sodaatetti jechuudha. Maaliidhaaf anta fakkeenyaaf ani gosaa kan jedhamu kun erga nama sodaadhe akkamitti deemuu danda'a akkamitti socho'uu danda'a wanti kunillee hootamu qaba jedhee yaada. Kanaaf chaalenjii si jara anamma dhugaan sin achuma keessatti wanti sin kan keessa paarlaamaa barattootaa keessatti taa'een akka wanni sanatti hojjetaa ture sana booda immoo NGO fa'aa wajjin gargaarsa tokko dhimma dubartoota irratti hojjetaa ture sartifikeeta adda addaa argatan yeroo sana I think garuu beekumsa guddaa qabaadhe otoo taane otoo hin sodaatin konfidensiidhaan chaalenjiiwwan kana hundumaa wanni jedheen hojjetaa ture jechuudha. Kunillee anaaf
challenge dha jedhee yaadatu. Okay, challenge baay'ee bareeda. Nama ijaara, nama ceesisa. Keessattuu immoo kaayyoo kee bira gahuudhaaf dirqama challenge yoo jiraate waan argattu san bu'aawwan fiddu sanittis immoo itti boontaa deetan abdii qaba. Itti gaafatamummaa fudhachuun miira akkamii qaba? Itti gaafatamummaa yeroo fudhattu dhugaan sin jedha ofii keerra waa'ee ofii keetti dhiste kan nama biraatti irra yaaduu eegalta jechuudha. Kun immoo maal beektaa ijaarsa sammuu kee akka hangam nama tokko wajjin jiraachuu dandeessadha. Bulchuu qofa otoo hin taane ogummaa tokko hojjechuu tokko qofa otoo hin taane akkamiin nama wajjin jiraadha kan jedhullee gara koominiitiis fida jechuudha. Kun immoo ani itti gaafatamummaa yeroo fudhadhe sa'aatii jedhama sanitti argamuu qaba. Sa'aatii jedhama sanitti waan sana hojjechuu qaba waan ta'eef kun sammuu kootiif ijaarsa naa ta'ee jira, beekumsa naa ta'ee jira. Namoota wajjin akkamitti akka hojjechuu qabu, rileeshinii akkamitti akka uumuu qabu hunda jabeessee jira. Itti gaafatamummaa waan gaariidha jedhee yaada. Yuunivarsiitii Haramaa keessatti barnoota maal qo'achaa jirtu? Maal barachaa jirtu? Ani CCI College kan jedhamu Information Technology Department Information Technology jedhamu waggaa lammaffaan barachaa jira. Hordoftoota keenya barataa gosaa wajjin turtii baay'ee bareedaa taasisaa jirra. Qophiin keenya akkuma tuffetti jira. Namoonni YouTube keenya immoo subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Maaltu jedhama sitti fakkaate yuunivarsiitii keessatti hiriyoota keetti wanni odeeffadhe gosaa wajjin deemuu hin dandeenyu jedha. Gosaa si faana manaa bahee doormiidhaa baatee kaafees haa ta'u kilaasis haa ta'u yeroo gara alaa baatus haa ta'u iddoo baay'eetti nu biraa hafeetu dhadhaabachaa goggoraan darbaadha. Maalirraa ka'eeti kun? Dhugaadha kuni waan namoota rileeshinii wajjin qabudha. Baay'inaan nama tokko hojii fakkeenyaaf arraan si barra gaabbira otoo asiin darbee si goree nagaa si gaafadha. Dhugaan sin jedha waan numaatti agartuudha kana booda jechuudha. Namoonni arra bare tokko guyyaa boruu sana waan nagaa gaafadhuuf isaanis immoo rileeshinii kan arganii namni nagaa gaafata. Sababa sanaafan ijoollee wajjin deemuu dhiiseen duuba sana nagaa gaafachaa deema. Kun xiqqoo akka duubatti nambisu na godha ijoolleenis kanuma yaada kaasan jedhee yaada akkamis bira ga'ee garu. Kanaafuu hin goggortaa jechuun namoota wajjin deemtuyyuu saayiboo hiriyoota kan kee nagaa gaafachuu ta'a namoota beektutti nagaa gaafachuu ta'a isaan dhaabbatanii seeguu ta'a. Namoota baay'ee kanaafuu sooshaabiliidha jechuudha. Namoota baay'ee wajjin walii galuu irratti baay'ee cimaadha. Uumama koodha nama wajjin walii galuun. Duraan hojiiwwan adda addaa hojjechaa akka turte odeeffadheen jira. Atis natti himteerta. Yeroo ammaa kana barnoota kee qofa barachaa jirta moo yuunivarsiitii keessatti? Maal barnoota kee cinaatti wanti hojjettu jira? Akka volontariitti wanti tajaajilaa jira jechuudha. Akka student unionidha. Gamtaa barattoota Haramaa Yuunivarsiitii keessatti miseensa jechuudha. Kuni akka hojii tokkootti ilaalaa jechuun gargaarsa volontarii ani jalqabumaa hojii tola ooltummaa hojjechuu nan jaalladha waan ta'eef innis gara biizinasaatti garuu waggoota yeroon jalqaba fireshmaanii ta'ee gala ture biizinasa nan qaba ture na hojjeta ture ijoollee wajjin waliin kitaanee as taa'een manaajera ta'een hojjechaa ture jechuudha miiliyooniidhaanii onlaayiniidhaanii amma garuu akka carraattee haala barumsaaf waan tokkoon yeroodhaaf dhaabbatee jira gara fuulduraatti yoo garuu promooshinii sumarraa inni eegala jedhee yaada fudhatu. Okay, baay'ee bareeda. Keessattuu volontarii irratti hojjechaa jiraachuu kan kee suuraan kunis kun ragaa nuuf baha. Mee sartifikeettii kana eessaa kan argatte? Sartifikeettii kan bara 2016 ministeerri barnootaa fi ministeerri nageenyaa Itoophiyaa kan qopheessan irratti ni hirmaadhe. Inni kanas immoo Haramaa Yuunivarsiitii Haramaa keessa mooraa keessa qulqulleessuu gara magaalaa Siitii Maayyaa Siitii kan jedhamu kana keessatti uummata wajjin waliin taanee kan mana amantaa garaagaraa qulqulleessaa irra turre daandii gubbaatti waan tokko jechuudhaan fakkii garaagaraa fakkii kan ta'u kan mul'achuu danda'u fakkeenyaaf keessattuu Hara Maayyaa kan Haroo Maayyaa kan jedhamu kana achitti qulqulleessaa turre waan tokko hojjetaa turre. Akkasitti sartifikeetticha immoo fudhadhe jechuudha. Inni biraa immoo iddoo magaalota baay'ee deemteerta Itoophiyaa keessa. Magaalota kun achitti suuraawwan kanneen akkuma argaa jirru ni maala imalli kan kee jechuun barbaaddeeti immoo sababni magaalota hedduu deemtee daawwachuuf immoo bashannanuuf immoo mee maalaaf magaalota biroo deemuu citiinsaa maaleen? Waan si ajaa'ibu uumama koo keessatti wanta hin jaalladhu biiroo taa'ee nama teessoorra taa'ee waa tajaajiluun barbaadu. Waa tokko iddoo tokko deddeemee nama wajjin walitti dhufee waa tokko hojjechuu barbaada waan ta'eef kaayyoon keessa waan tureef
promotion kun immoo nature ko uumamaan naa kennamedha. Kan uumamaan naa kennametti uumamaan naa kennamedha waan ta'eef hojii kana keessa galee gara promotion erga gallaanii carraan sun immoo gara biyya garaagaraa akka magaalaa garaagaraa deemuun taasisee jiru. Carraa sana argadheen magaalota garaagaraa akkuma agartu fakkeenya keessatti Affaar, Hosaanaa, Dabra Birhaan, Jimmaa, Arsii biyya baay'ee deemtu. Biyya baay'ee deemeera. Magaalota Oromiyaa baay'ee magaalota Itoophiyaa keessa jiran baay'ee isaa baay'ee daawwadheera baay'ee isaa. Kana jechuun carraa hojiin kan keessiif siif uumedha jechuudha. Gara fuulduraatti kaayyoon kee akkas ture garuu akkuma carraa kanaan immoo otoo yuunivarsiitiin galiin carraa kana argadheen deemaa ture hojjetaa ture jechuudha. Mee Gosaan hawwii isaa yookiin immoo kan ijoollummaa ta'uu danda'a. Egaa ijoollummaa keessatti doktora fa'aa ta'uuf waa turte barsiisaas ta'uuf waa turte. Egaa kun miira irratti hundaa'anii jechaadha. Egaa nama kaayyoo gaafa taatu immoo barnoota kee barachaa wantoota baay'ee si jalaa gaafa deemtu waan kanaan galmaan ga'uu qaba jettee wanti yaaddu jira. Yuunivarsiitii gara yuunivarsiitii illee gaafa dhuftu yuunivarsiitii kanatti barnoota kan koo haala kanaan baradhee digirii koo qabaadhee wantoota akkas tajaajilee wantootni karoorfatamu baay'eetu jira. Mee kaayyoon Gosaan qabu maalidha? Kaayyoon Gosaan qabu erganii mooraa kana dhufee booda dipaartimentii barbaada ture. Dipaartimentii kana information technology akka galuun yaadeen ture. Isarree naabilkeessa jira. Inni garuu inni mul'anni kun hundumaa malee erga eebbifamee ba'ee booda akka Itoophiyaatti amma gara dijitaalaatti deemaa jira. Wantoonni godhamaa jiru fakkeenyaaf faayidaa godhachuu dandeenya. Wantoota garaagaraa yoo ilaaltee jiru gara dijitaalaatti deemaa jiru. Inni kun jabeeffamanii akka dhaabbatan wantoonni garaagaraa siisteemaraan akka teekinooloojiitti gaanii akka deemaniif isa kana jajjabeessuun barbaada. Iddoon itti dhufeen dheeratanillee wanta kana bal'isee wanta dhuunfaa tokkotti waan kan kiyyatee tokko jabeessee teekinooloojii irratti hojjechuudhaaf kan hawwii qabu jechuudha. Teekinooloojii irratti baay'ee jabeessee hojjechuu barbaada. Egaa namni immoo barnoota baratuunis akkasumas immoo ogummaa qabuunis ogummaan uumamaan namni qabu jira. Dandeettiin uumamaan namni qabu jira jechuudha. Keessattuu immoo dandeettiiwwan barreessuu, dandeettiiwwan sagalee dhaabaa promooshinii amma fakkeenyaaf promooshinii hojjechuun kan kee sagaleen kan kee uumamaan waan waaqni siif kennedha. Kana kanaan wal qabatee dandeettiiwwan boqonnaa yeroo qabdutti wanti ati irratti dabarsitu barnoota kee cinaatti wanti yeroo ammaa kana hojjechaa jirtu wanti ati galmaan ga'uudhaaf yaadaa jirtu jira. Durumarraa kaasee kitaaba dubbisuu baay'een jaalladha. Normaalii regulaariin ala jechuudha. Kitaabota garaagaraa skill developmentii warra ta'anii isaan sana baay'een dubbisuu jaalladha. Dubbisaas ture kitaabota 13 ol dubbiseera hanga ammaatti. Kan biyya keessas kan biyya alaa afaan Ingiliffaatiin barreeffame amma tokko amma hubachuu danda'utti dubbisee jira. Isaan sun baay'ee na jijjiiran jedheen yaada. Akkasiin gara biraatti immoo yeroo dhufutti kitaabota kana ergan dubbisee booda wantoota nu gadhee fi wantoota uumama keerraan wanta keessa kootti jiru abjuu koo keessa ture gara barreeffamaatti maaliif hin hiikne jedheen barreeffama kitaaba ishii xiqqoo tana tokko qopheessaan jira. Yoo waaqayyo jedhee bara dhufutti walumaan eebbisna jedhee yaada yoo waaqayyo jedhe. Eebbisna waaqni si haa gargaaru. Kanaaf kitaaba barreessaa jirta jechuudha. Kitaaba barreessaan jira jechuudha. Baay'ee multi talented nama jedhamtudha jechuun waan baay'ee sirraa baraa jiraanis akka dhuunfaatti jechaadha. Egaa maalaan chaalenjii taateertaati gara yuunivarsiitii yeroo dhuftu. Yeroo keetti fayyadamuun chaalenjii guddaadha beekte. Maal sitti beektaa yoo itti fayyadamuu ilaaltetti yeroon baay'ee ulfaataadha yuunivarsiitii keessatti. Singoo jechuun kilaasiin hin jira, sagantaa garaagaraa jira, fakkeenyaaf assaayimentii fa'aa baay'achuu jira. Wanni kana garaa argee kun yeroo irratti chaalenjiidha. Akkasumas immoo keessattuu yeroo jalqaba dhuftu fireeshmaanii taate yeroo dhuftutti xiqqoo chaalenjii guddaadha. Fakkeenyaaf akkuma isin jedhe jalqaba irratti yuunivarsiitii guddaadha. Haramaa yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii beekamaadha. Mooraas bal'aa qaba. Bilookiiwwan baay'ee jira. Fakkeenyaaf wanta sitti mu keessaa wanti na qunname jalqaba akkuma dhufeen nuti odeeffannoo fireeshmaanii yeroo taate dhufte odeeffannoo waa tokko waan hin beeknee fi meeshuma shaanxaa guddaa kana baadheen dhufa yeroo sanatti bilookii irra yeroo deddeemu bilookiin A jedhamu jira B jedhama fakkeenyaaf amal kan jedhamu jira saat kan jedhamu jira wiingii kan jedhamu jira iddoo sana yeroo deemtu A B qaba bitta sana boodaan yeroo jalqaba galu kan iddoo ramaddii kooti B irratti ramadame ani garuu shaanxaa koo baadheen A irra deemaa ture jechuudha waan si ajaa'ibu lakkoofsa irra deemee iddoo sana garuu akkasii miti naan jedhan iddoo meeqa dhageen
boorsa si alba shanti sana baadhee man basuu baadheen jira. Meeshaalee garaagaraa baadheen achitti deebi'ee dhumarratti gaa pirootaroonni na gargaaranii akkan dormii keetti garuu na gargaaran kun chaalenjii guddaa ture. Baay'ee ajaa'iba. Basuu kiiloo meeqa baattee dhuftee baatee? Dhufuu fi dhuguu dhabi. Waasee jaabu jalqaba gara kiiloo 3 kana fidina fakkaateen akkasumatti kiiloo 3. Ana akkamitti yaada beektaa? Kiiloo 3 ana qofa dhugansee. Waasee walakka yommuu galtu nama jechuun kophaa kennuudhu. Barataa achi doormi tokko keessa jirta waan ta'eef isa wajjin sheeroo nugdaa kun chaalenjii guddaa waan baay'ee na barsiisee jira. Mudannoo biraa na barsiisuuf taata qayyoo nan dubbadha waan si ajaa'ibu doormii yeroo tokko waliin ture keessatti akka carraa ta'e ani shaaworiin galee qulfii immoo hin qabanne akka carraa ta'e isaan lakkaa ijoolleen doormii kiyyaa kilaasii qabu ani immoo ba'een mana shaaworii galee sana booda yeroo deebuutti isaan qulfii fudhatanii hin jiru ani immoo akka carraa ta'e uffata yaa'u jechuun wanta jijjiirachuu qabu jijjiirane waan ta'eef eegaman ture jechuudha. Bilbila gubannaan dhaabbadhaa eenyu dhufa humtuu dhufuu dide bilbila immoo achuma keessatti gatee ba'e waan si ajaa'ibu doormii biraan ta'aa ture isaan dhufanii jijjiiradhee ba'eessi. Okay, doormii bilookuma sanarratti shaaworii seenta taana waanuma salphaa wayii fudhattee deebitee tan jijjiiradhee. Deebi'een jijjiiradhee jedhee guyyaa guutuu ala ooltee isaan kilaasii dhaabanii sana booda doormii koo galee uffata jijjiiradhee akka jiraatti furtuu biraa qabnu ture isaan fudhatanii deeman beektaa. Isaanis daggatan kilaasiin sa'aatiin deemee ture waan ta'eef isaan wasanaafidha kas ture. Iddoo akkamii fa'aa deemtamee sa'aatii yeroo gibbii keessatti iddoo akkamii fa'aatti dabarsita? Keessattuu iddoowwan adda addaa jiru. Baktaraa fa'aa akkamii? Gosaan iddoo isaatti argamu. Iddoo gosaatti argitu yeroo baay'ee namoonni baay'een iddoo na beekanii barataan baay'een na beekaa. Buna dhugaan sin jedha buna baay'ee waan jaalladha. Araada bunaa qabda. Araada bunaa qaba sirriitti buna dhuguu baannaan mataan dhukkuba. Kun maa jalqaba haadha kootu na barsiise achitti buna dhugu asitti waan immoo obsuu hin dandeenye iddoo bunaa na agarta bakka amma hiriyaattuu yaa tokko maal na jedha gosa doormii dhaabnaan bakka iddoo bunaa mana sana jedhu achitti dhaqee achi dhabdanii achi dhabdan jedhanii achitti buna bunatti na argatu iddoo malee baktaraa hin dhaqu. Okay, baktaraa hin dhaqu. Bakka jedhu dhugaa sin jedha irratti fokkatu godhe akkas jedhu ani guyyaa tokko gurratti kennan dhugaa waanuma tokko wantani doormiin galaa doormiidhaan yookiin yoo xiqqaate kilaasii kaaffee mana bunaa iddoo bunaa deemalee iddoo kanatti nama argamus miti. Ispoortii keessaa maal fa'aa irra deddeebiitee raawwatta? Ispoortii gochuus baadhu keessattuu kubbaa miilaa baay'een jaalladha. Baay'een jaalladha. Ijoollee kilaasii wajjin nama baachii tokko yeroo taane wajjin yeroo hundumaa piraaktisii qabna. Yeroo tokko piraaktisii goona gadi baanee dirree irratti kwaasii baay'een jaalladha. Inni biraa ispoortii amma tokko akkuma agartu nan hojjedha. Naannoo faanii taasisa. Nan kaadha. Ispoortii beeksisa. Walaaltuu suuraa mooteessan. Xiqqoo nan hojjedha. Kanaaf ispoortii biraa baraadhee akkasitti gadaa waliin jedha. Yuunivarsiitii keessatti erga dhuftee wanti gootee gaabbisiisu osoo irra deebi'ee chaansii kana carraa kana irra deebi'ee carricha osoo argadheetti yuunivarsiitii keessatti wanti gaabbisiisu jira. Dhugaa sirriitti akkam beektaa hamma ammaatti na gaabbisiisa. Keessattuu koorsii tokkodha. Maqaas rakkoon qabu jechuun akkamii gaaf sanaa akka carraa ta'e hojii weerran ture. Hojii sanarra ture immoo qorumsi gaafa sana boru jedhanidha. Ana akka carraa ta'e qo'anne ture. Gargara sana utuma nan qo'adha jedhuun otoo hin qo'atiin bulee ganama sana sa'aatii 12tti ka'eenidha. Riibaa amma tokko dubbisee koorsii sana hanga xiqqoo ishii qabdi. Wanta amman eeguutti barbaadu eeguu waan hin turreef isa sana otoo amma duubatti deebi'ee qabxii sana A+ fiduu qaba jedheen yaada beektaa. Inni sun akka gaabbitti yuunivarsiitii keessa waan ta'eef waa'ee qabxii irratti hunduu barattoonni baay'ee ni beeku. Isa kana xiqqoo ture. Kanaafuu yeroo barataa turtetti koorsiin osoo dubbisiin guyyaa sana osoo dubbisee jiraadhee yookaan sirriitti yeroo san kenneef jiraadhee qabxii gaarii naaf fida. Qabxii gaarii san fida ture. Koorsii tokko otoo gaabbisiisa jechuudha sirriitti. Dhugumatti guddaa galatoomii egaa turtii baay'ee bareedaa waliin taasifne gaabbii fi eegeen booda oolteedha. Ispeeshaalii fireeshmaanii irratti dogongoroota baay'ee barattoonni yuunivarsiitii kan raawwatan yeroo fireeshii ta'anitti. Yuunivarsiitii dhufan taanan hundoota baay'eedhaan muufamu. Yeroo akkamii dubbisaaf eessa fa'aa akka dubbisuu qaban hin beekanii akkamitti dubbisuu akka qaban hin beekanii
yeroo kam akka dubbisuu qaban hin beekan. Wantoota akkasii kunniin chaalenjii isaan godha beektaa. Sana booda erga turanii erga bubbulaniin booda waggoota tokko waggoota lama maal kan erga turaniin booda wantootni baay'een galaaf. Kanaafuu keessattuu barattoonni fireeshin barattootni waggaa haarawaa yeroo keessan ammumarra barnoota keessan irratti booda akka hin gaabbineef jecha akka dargaggeessa tokkotti akka barataa yuunivarsiitii tokkotti mee dargaggootaaf maal dhaamta? Keessattuu kaampaas laayif gaafa jedhamu sammuu namaatti wanti dhufu iddoo itti akka barbaadan ta'an keessattuu dargaggoota mee jireenya yuunivarsiitii akkamitti dabarsuu qabu? Maal gochuu qabu? Namni tokko yaadni jedhamaa ture tokko yaada dogongoraadha. Yuunivarsiitii iddoo itti badanii miti. Kana namni hundi hubachuu qaba. Yuunivarsiitiin iddoo beekumsaatti, iddoo itti ijaaranidha. Iddoo abjuu fi itti milkeessan jedhee yaada. Maaliif seete beektaa? Namoonni kaayyoo kee wanni jedhaniif si fuulduraan dhaabbatan barumsa keetiirraa kanaaf yeroon kee firiin qabdu waan garaagaraa of kee ijaaruudha jechuudha. Of wajjin ta'u namni jiraame yeroo tokko of ta'u wajjin of kophaa keetti teessee waa'ee kee qofa kan yaadattu karaa softu kan barreessitu hin jira. Isa sana ta'u kaayyoon barataa immoo maal ta'uu qaba beektaa? Sa'aatii keessanaa yeroo keessanaa waa tokko irra dabarsitee waa tokko yuunivarsiitii keessatti dhimtee ba'uudha. Keessattuu anam fakkeenyaaf akka yuunivarsiitii kana keessatti bare Itoophiyaa xiqqoodha jedhee yaada yuunivarsiitiin. Maadhaaf namoota baay'ee iddoo garaagaraa irraa dhufan iddoo irraa agartuudha. Isaanirraa waan baay'ee barattaa, waan baay'ee agartaa, wanta dhageessee fi agarte sana immoo ni barreessita. Gara lakka Itoophiyaa keessaa wanti akkanaa jiraayi, iddoo isaanii biratti lakka wanti akkanaa jiraayi jettee waan hubannoo qabduudha, waan walirraa fudhatatta. Borummoo iddoo deemsonatti maal si taa'eetta si ijaara. Dandeettii keessi dabala. Kun ani kanaafuu akka ergaatti wanti dabarsuu barbaadu maalidha? Dargaggoonni gara fuulduraatti gara yuunivarsiitii kan dhuftanii ammas immoo yuunivarsiitii keessa kan jirtanii yeroo keessan haala gaariin fayyadamu kaayyoo manaa baatan sanaaf dadhabbii maatii keessanii ilaaluudhaan yeroo keessan wanta hundumaa ilaaltan irratti kaayyoo keessan jabaadhaati garmaan gahaa jechuu barbaade. Akkasumas immoo dandeettii uumamaa keessan barumsa cinaatti dandeettii uumamaa keessan akka jabeeffatanii qabdan dhaamsiseen dabarsa jechuudha. Egaan hordoftoota keenyaa qophiin nuti gosa afaana taasisne qophii bareedaa waan baay'ee irraa bartan akka itti bashannantan akka itti bohaartan akkasumas immoo keessattuu barattoonni yuunivarsiitiin galanii fi yuunivarsiitii jirtan waan baay'ee akka irraa bartan fi ani eessan jira jettanii akka of gaafattan abdiin qaba. Egaa qophiin nuti gosa afaana taasifne kana fakkaataa torban barataa yookiin barsiisaa hawaasa yuunivarsiitii keessaa nama tokko qabannee waa'ee kaampaas laayifii irraa ni haasofna hanga wal agarrutti fayyaada.